isaan kun hundi isiniif barbaachisoo akka ta'an abbaan keessan inni samiirraa beeka. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 32. Jesus atabakia kata jiringa egumsa ketin gudane sorata baruyane Jesus atabakia kata jiringa ketin gudane sorata baruyane amala kenya dandisi jalalan sitruga kese sindamari Isagarisa Dem Sikenya Simatisa Dem Sikenya Simatisa Jesus atabakia kata jiringa egumsa ketin gudane Jesus atabakia kata jiringa egumsa ketin gudane sorata baruyane Injitiramne ogumma sirabarne waeke yonugabano no moke nuti shakino no moke nuti shakino moke nuti shakino Jesus atabakia kata jiringa egumsa ketin gudane sorata baruyane Jesus atabakia
dhuga kaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee Sillaaseef galanni haa ta'u. Eebbi haadha keenyaa durbee maalamii bara baraan nu wajjin haa ta'u. Ameen. Gosa ልቤ ቃል ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃል ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃል ሰናየ ወአነ አየድ ቅዳሴሃ ለማርያም ለቤንኮ ዋይኬ ዋንጋሪ ዱበታ እየኔ ዱበታ አከባሪያ ቆሲን ሲገለቴፈታ ለቤንኮ ዋይኬ ዋንጋሪ ዱበታ እየኔ ዱበታ አከባሪያ ቆሲን ሲገለቴፈታ darbatameen kufu sindandi eegale haadha waaqa kooti toluun seetti gale sirra addaanin bahu Maariyaam sin jaalladha akka abboota kooti maqaa keen jajadha lapheen koo waa'ee waangarii dubbata eeyyee dubbata akka baariyaa kosiin si galateeffata. bultoo waaqa ta'uu kee warri hubatanii qulqulloon qomma'uun miila keet kufanii ogummaan lafarraa kan isaan hin bitne si waammachuudhaaf yoomiyyuu hin callisne. lapheen koo waa'ee kee waangarii dubbata eeyyee dubbata akka baariyaa kosiin si galateeffata. yoo si jibbaniyyuu warri hin amanne kan mi'aa kee baree lapheen isaas hin ganne bultoo ilmaa taatee kan waaqa uumamaa ulfinaan mul'adhu ati yeroo
kee waan gaarii dubbata eeyyee dubbata akka baariyaa qosiin si galateeffata. Magaalaa Waaqayyoo gaarree Imbaaqomee maaliin fakkeessina karaan Maariyaamee ati qulqulluudha kan cubbuu hin qabne fayyisaa biyya lafaa karaa kee argine. Lapheen koo waa'ee kee waan gaarii dubbata eeyyee dubbata akka baariyaa qosiin si galateeffata. Lapheen koo waa'ee kee waan gaarii dubbata eeyyee dubbata akka baariyaa qosiin si galateeffata. Tole, sagaleen jira? Mee sagalee deebisame? Hin jalqabna. Sagaleen hin jira? Eyyeeni tole. Haa eegallu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo ameen. Ifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa ifa isaatti eegee tiksee hanga isaa kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Akka tolummaa ifa isaatti eegee tiksee hanga isaa kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samiirratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniifis haa ta'u. Adoolessaa 25 bara 2016 guyyaa irraa yaadannoo qulqulloota abbootii keenyaa kan waggaa kan ji'a akkasumas guyyaa irraatiin eegee kan nu geessise uumaa keenya Sillaaseedhaaf irra deebiidhaan galannii ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Barumsa keenyaa galgala kanaa kallattiimaan ni jalqabna jechuudha. Dubbii Kiristoos eegallee kan jirru sa'aatii kanarraatu ni eegalaa jechuudha. Bulaan dhuwan dhuftan hundi keessatti baga nagaan dhuftanii nooraa. Barumsi keenya akkuma beekamu daqiiqaawwan 20-30 daqiiqaa 30 itti fufa jechuudha. Kallattiimaan warreen haala mijataa qabdan teessanii barreeffachaa barachuu dandeessu, iskiriinshuutii barachuu dandeessu. Dabalataan immoo kallattii miidiyaawwan hawaasaa keenyaa karaa yuutuubiin akkasumas teelegiraamiidhaaf waatsaappii irratti illee barumsi wal fakkaataa kun boor waanta ergamuudhaaf isas ni argattu waan ta'eef amma kanaatti dhiphinaan barbaachisu. Kanaafuu asirraa iskiriin sheerii gochuudhaan barumsa keenyaa itti fufnaa jechuudha. Sa'aatii kanarraa eegallaa jechuudha. Akkuma beekamu bakka koomentii keenya cufuudhaan barumsi keenya ni eegala. Bulaawwan barumsaa hordoftan barumsa argattanii booda gara dudduubaatti booda irratti warreen gaaffii qabaattan yoo jiraattan gaaffii keessan achirratti gaafachuu waan dandeessaniif obsaan nu eeguu dandeessu. Amma garuu hundi keenya yaada sassaabannee barumsa akka barannuudhaaf jecha bakki koomentii ni cufamaa jechuudha. Koomentii barreessuun hin danda'amu.
yaada sassaabbachuudhaan barachuu qofaadha jechuudha. Haala kanaatiin nu hubattanii warreen yaadaaf gaaffii qabnaa jettan obsuudhaan hanga barumsi keenyaa dhumatu daqiiqaa 20-30dhaaf obsaan nu eeguu qabdu jechuu barbaadeetuuni ni eegallaa jechuudha. Egaan maatiiwwan egaan maatiiwwan hamma wanta jiruudhaan dhiifama guddaa intarneetii rakkoo daataa natti fakkaata yaa waayifaayi konektee jira birgit beekne itti fufna. Itti fufna. Akka dhaga'amu cheekii taasisuuti kana booda kallattii himaa itti fufnaa jechuudha takkaan eegaa. Tole wanta dhaga'amutti fakkaata. Rakkoon qabu hundumtuu gaariifidha. Itti fufnaa jechuudha. Sa'aatii kanarraati itti fufnaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ni eegalla sirraa jechuudha. Kan amma kukkute irra deebi'een jalqabaa asumarraa jalqabna waan ta'eef intinaan jedhina. Baay'ee osoo hin dubbannee gidduutti dhaabachise waan ta'eef asumaa eegallaa jechuudha. Egaan ortodoksota keenyaa dubbii Kiristoos kan jedhu barumsa wal qabataa akka tiiktookii barachaa kan jirruun hanga ammaatti kutaawwan 3 barannee guyyaa har'aa kutaa 4ffaa qabannee deebineerra. Kutaawwan darban 3 keessumattuu kutaa darbe kan 3ffaa yoo darbeedhaan ilmi waaqayyoo gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti. Foon kan uffate maaliifidha kan jedhu kan ilaalle. Walumaa galatti qabxiin jiru Kiristoos foon kan uffate dhala namaa kabaja ittiin uumame sana dagachuudhaan gara addunyaa bineeldotaatti darbatame achi keessaatu deebisee kaasuudhaan fayyina lubbuudhaaf fayyina foonii isaaf kennuufidha kan jedhu kaasneerraa kana booda dhalli namaa kun kabaja akkamiitiin uumame erga sanaa hoo kufaate akkamisa qabate kan jedhu ilaalleetu turre keessumattuu dhalli namaa kabaja akkamiitaan uumamtoota hundumaa olitti kabaja addaatiin akka inni uumame kana booda eenyuufiyyuu kan hin taasifamiin hafuurri waaqayyootti baasifamee jiraataa bara baraa taasifamee gannata bakka bareeddoo akkasii akka inni kunuunsu akka inni eegu achi keessa kaawwamee uumamtoota hundumaas immoo akka inni bituudhaaf ba'uunis waaqayyo kan hundumaa taasisee fi abboommii tokko jiraan akka inni achi keessa kaa'ee abboommiin sun immoo waaqayyo jaalala dhala namaadhaaf qabu kan ittiin agarsiise ta'uusaa ilaallee Addaamiif Hewaan abbootiin keenya kun abboommii kana kabajuudhaan waggoota 7 qofaadhaaf akka isaan achi keessa jiraatan ture kana kaasneetu kan dhaabbachisne guyyaa har'aa bakkuma sanarraa ka'uudhaan egaa dhalli namaa abboommii waaqayyoo kana gadhiiseetu ni kufeedha. Innaa kufaatiin isaa kun maadha kan jedhu ilaallee guyyaa irraa kutaa 4ffaadhaan kan ilaallu ilmi waaqayyoo kun ni kufeedha. Innaa kufaatiin isaa kun maadha kan jedhu ilaallee guyyaa irraa kutaa 4ffaadhaan kan ilaallu ilmi waaqayyoo kun nama ta'uudhaaf dursanii raajiiwwan akkasumas barreeffaman dabarsaman fakkeenya adda addaa kanneen jiran isaan ni ilaallaa jechuudha. Kufaatii dhala namaadhaa fi abdii isaaf kenname jennee yeroo ilaallu egaan dhalli namaa waggoota 7 gannata keessa jiraatu diyaabiloos gorsa hamaa qabatee dhufuudhaan achi keessaa akka inni ba'uudhaaf sababa ta'eera jechuudha. Gorsaa maal ture? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 kaasnee hanga 5tti yommuu dubbisnu ni arganna. Maal jedha diyaabiloos karaa Hewaan deemuudhaan du'aan duutanii
Isheerraa yeroo nyaattan ijoolli keessan akka banaman akka Waaqayyos gaariidhaaf hamaa kan beektan akka taatan Waaqayyo waan beekuufidha malee jechuudhaan dursee Waaqayyo hin tuqinaa kan inni jedhe san diiyaabiloos immoo galagalchee lakkisaa yoo nyaattan du'a duutu miti ittiiyyuu maal taatu kan argattu jechuudha. Gorsa kana fidee dhufee jechuudha. Kana booda Hewaan dur ilaaltee kan hin beekne amma garuu dhugaatti fokkeesse jechuudha. Dhugaatti fokkeesse guyyaarraa boonas gorsi diiyaabiloos akkasii kun namoonni baay'een qabatanii kiristaanota baay'ee daandiirraa ni kaasu. Ammas ta'een beektu mana dhugaatii geessuudhaan. Ammas ta'een beektu kan akkoo goote akkas taata kana kan argattaa. Warreen kabaja durbummaa isaanii kabachuudhaan jiraatan immoo akkamitti gooteen beektu. Kana goote akkoo kan argattachuudha. Gorsa diiyaabiloos kana ba'uunas diiyaabiloos kan inni Hewaaniif fide guyyaarraa bultoo diiyaabiloos kanneen ta'an namoonni baay'een gorsa hamaa namoota gaarii kanneen gorsan ni jiru. Kana booda Hewaan gowwaadha. Isa duras hamaan akka jiru hin beektu dhugaa dubbachuudhaaf isheen gaarummaa qofa beekti. Kana booda cubbuun akka jiru jireenya kana kan biraan immoo jireenya hamaan akka jiru waan tan beekneedhaaf dhugaatti fokkeesse kana booda qabachuudhaan muka kana kutteetti jechuudha. Waaqayyos immoo kana booda akkuma dubbate dubbiinsaa kan bara baraadha murtiinsaa kan bara baraa waan ta'eedhaaf murtii du'a bara baraa itti murteesse jechuudha. Kana booda yeroo murtiin kun itti murtaa'u wantoonni baay'een isaan duukarraa dhabamaniiru. Kan akka kennaa mucummaa Waaqayyoo ni qabu turan. Kana booda kennaa mucummaa kun isaan irraa kaafame. Gara bakka rakkinnii fi qorumsi baay'atu gara addunyaa beelladotaattis dhalli namaa ni darbatame jechuudha. Kana booda Waaqayyo gorsa abaarsa adda addaa hunda isaaniidhaan abaareera. Boofas dabalatee Hewaanis Addaamis dabalatee abaareera. Bergit Addaam kutee nyaanne maaliif abaarame kan jedhu yoo jiraate Addaam kutee nyaanne ta'eyyuu yeroo haati manaa isaa fiddee isaaf laattu Hewaan gaasheen fiddee gargaarsaa kan taate gaasheen isaaf laattu diduu danda'a ture. Lakkii nyaadhu jechuu danda'a ture garuu fedha isaatiin fudhatee nyaateera. Kanaaf innis fedha isaa agarsiise waan ta'eef kallattiimaan hunda isaaniitti abaarsii ni dhufe jechuudha. Innaa dhalli namaa kan abaarame sababa keedhaaf lafti kan abaaramte haa taatu bara jireenya kee guutummaattis dadhabbii keedhaan isheerraa nyaattaa qoraattis haa biqilchitu jechuudhaan dubbata. Lafti kan abaaramte haa taatu bu'aa bu'ii kan akka jiraatu. Qoraattiin haa biqilchitu jechuun qoraattiin mul'atu kana qofa osoo hin taane qormaataawwan adda addaa dhala namaatti mo'aa turanidha. Kakuu moofaatti dhalli namaa gidiraawwan kan hundumaattis tureera. Qormaata adda addaa ni qaba ture jechuudha dhalli namaa fedha isaa ta'us haa dhiisus malee qormaanni matuma isaa irratti yeroo itti mo'an ture. Innaa kanaaf Addaam kana hundumaa keessaa jiraachuudhaaf itti murtaa'e jechuudha. Addaam murtii kana hundumaa qabatee gannata keessaatti yeroo ba'utti amanee fudhachuu hin dandeenye ittiyyuu maal gochuu barbaadu jalqabe boo'ee Waaqayyoodhaan kadhachuu ittiyyuu Waaqayyoodhaan si gaddisiiseera. Ati kan hundumaa jaala kan hundumaa naaf agarsiiste kan hundumaa naaf goote ani garuu abboommii kee tokko eeguun dadhabee jechuudhaan Waaqayyoon gaddisiisuu isaatti baay'ee boo'ee dhuguma gaabbiin addaa baay'ee nama dinqisiisa. Hiikaan kitaaba qulqulluu maal jedha seensaa irratti Addaan waa'ee cubbuu isaadhaaf boorraan kan hafe yaada biraan qabu ture jechuudhaan dubbataa waa'ee cubbuu isaadhaaf gaddaa ture. Waaqayyoon gaddisiisuu isaatti baay'ee gaddaa ture jechuudha. Kanaan egaa haala kanaan hafe yaada biraan qabu ture jechuudhaan dubbataa waa'ee cubbuu isaadhaaf gaddaa ture. Waaqayyoon gaddisiisuu isaatti baay'ee gaddaa ture jechuudha. Kanaan egaa haala kanaan namni fi Waaqayyoon addaan ba'uu danda'aniiru jechuudha waggaa 7 booda. Sababa cubbuu kanaa dhalli namaa abboommii Waaqayyoo tokko kana eeguu waanta dadhabeedhaaf Waaqayyoof dhalli namaa adda ba'anii addaan boo'ichaa fi mimmaaniin gara Waaqayyootti gaabbii isaa si'a baay'ee haa dhiyeessu malee gaabbii isaadhaaf akka gaabbii isaadhaaf osoo hin taane garuu fedhi isaa mul'ate Waaqayyos abbaa dhiifamaa waan ta'eedhaaf amalummaa isaatiin gara Addaamitti deebi'uudhaan dhiifama taasiseef jechuudha. Dhiifama taasisummaadhaa kallattiimaan achumaatu kottuutu gara gannataatti seeni jedhe osoo hin taane guyyoonni 5 walakkaa yeroo xumuraman dhufeen dhala keerraa dhaladhee si fayyisaa kan jedhu waadaa kana Waaqayyo abbaan keenya Addaamiidhaaf gale jechuudha. Dhala keerraa dhaladhee dhufee si fayyisaa jechuudhaan dhala keerraa dhaladhee si fayyisaa kan jedhu waadaa kana Waaqayyo abbaan keenya Addaamiidhaaf gale jechuudha. Dhala keerraa dhaladhee
dhufee si fayyisaa jechuudhaan kanaafuu dhimma kana guyyaa itti aanu kutaattaan irratti ni dhiyeessinaa jechuudha. Maaliifidha Waaqayyo kallattii maan osoo hin fayyisin booda goggonni kun akka lakkaa'aman akkasumas kan bu'aa bahii kan hundumaa keessa bahee dhala namaa fayyisuudhaaf waadaa kana galuun maaliif barbaachise? Achumatti maaliif hin fayyisiin hafe kan jedhu qabannee kutaattaanuun ni ilaallaa jechuudha. Isa kana qulqullichi Phaawulos Waaqayyo waadaa inni gale kanadha. Guyyaa 5 walakkaa booda dhufes jechuudhaan guyyaan lakkaa'amee akka jiru kana agarsiisuudhaaf jecha qulqullichi Phaawulos maal jedha? Ergaa isaa Galaatiyaatti kan erga boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti xumurri barichaa yeroo ga'u Waaqayyo ilma isaa ergee dubrootaadha jechuudhaan dubbata. Xumurri maali? Xumurri baricha kennamee jechuudha. Bara kenname kana kitaaba Qelementos boqonnaa 3 lakkoofsa 9 ni arganna. Guyyoonni kun erga raawwatanii booda Waaqayyo dhala namaa fayyisuudhaaf akka inni murteesse jechuudha. Akkuma dubbates immoo osoo hin dagatiin yeroo isaa eegee abbootonni baay'ee darbanii raajonni baay'een darbanii guyyaan isaa gaafa ga'u Kiristoos ilmi Waaqayyoo dubroo Maariyaam irraatuu foon uffachuudhaan waa'ee dhalannaa isaa gara fuulduraatti ni ilaalla. Dhala namaa fayyisuudhaaf dhufeera jechuudha. Egaan haala kanaatiin kan isaaf dubbatame Kiristoos waadaa kan gale Addaamiidhaaf kan gale Kiristoos jechuudha. Waaqayyo dhuguma gara fuulduraatti akka nama ta'uudhaaf immoo raajonni isa dura turan immoo maal jechaa turanii kan jedhu immoo haa ilaallu. Kiristoos dhalachuu isaatiin dura kan jiru bara kakuu moofaa jedhama. Waggoota 5,500 Addaam ganata keessaatii erga ba'ee kaasee hanga dhalannaa Kiristoos kan jiru kakuu moofaa jennee waamna. Isa kakuu Kiristoos dhalachuu isaadhaa kaasee hanga jiran hundumaa immoo hanga dhufaatii lammaffaatti guyyaa alas dabalate kakuu haaraa jennee waamna. Egaan Kiristoos dhalachuu isaadhaan dura warreen turan bara kakuu moofaa keessa jechuu kooti. Raajonni baay'een ka'aniiru. Kan akka Musee yeroo isaan turanii, Iyyaasuun akkasumadha, Daawit, Solomoon, boodas kanneen dhufan raajonni 16 isa dura kanneen turan kan akka Eeliyaas, Elsaayi. Isaan kun barumsaa kan turanidha. Ennaa raajonni kun waa'ee nama ta'uu ilma Waaqayyoo dursanii Hafuurri Qulqulluun kan isaaniif ibse maal jedhaniiru kan jedhu kitaaba mata duree kanaadhaan ni ilaallachuudha. Raajiiwwaniif fakkeensadha. Kitaabni qulqulluun qabatee kan jiru kan jalqabaa raajiiwwan haa ilaallu. Galanni isaaf haa ta'utu ilma Waaqayyoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos nama ta'uu isaadhaaf raajiiwwan dursanii dubbataman baay'een ni jiru. Raajiiwwan baay'ee jechuudha. Mee haa ilaallu kan jalqabaa innumti Waaqayyo kan dubbatedha. Innumti Waaqayyo kan dubbate yeroodhaaf gaafa ilaalamu wanta biraa kan fakkaatu garuu keessi isaa immoo waa'ee nama ta'ee nama fayyisuu ilma Waaqayyoo kan dubbatudha. Maal jedheera seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 yommuu ilaallu siif dubartittii gidduutti sanyii keetii fi sanyii ishee gidduutti diinummaan taasisaa. Isheen mataa kee inni mataa kee rukuta atis koomee isaanii idditaachuudhaan dubbata. Yoo gidduutti siif dubartittii gidduutti sanyii keetii fi sanyii ishee gidduutti diinummaan taasisaa. Inni mataa kee rukuta atis koomee isaanii idditaa. Egaan kun Waaqayyo yeroo abaarsa abaaruudha kan inni dubbatechaadha. Eenyuun warreen abboommicha cabsan kanatti hunduma isaaniidhaaf adabbii isaanii gaafa kennu kan dubbateera. Siif dubartitti gaafa jedhu jalqaba kan mul'atu akka yerootti kan mul'atu Heewaan ta'uu danda'a. Sanyii keetii fi sanyii ishee gidduutti kan jedhu garuu kallattiimaan isaanirraa adda bahuudhaan nuti guyyaadhaa kan jirru sanyii Heewaan osoo hin taane sanyii Heewaanis sanyii Addaamidha. Sanyii keetii fi sanyii isaanii hin jenne Waaqayyo. Sanyii keetii fi sanyii ishee gidduutti diinummaan taasisaa. Inni eeyyuudhaan sanyii ishee kan jedhamu sun. Inni mataa kee rukuta. Otoo ta'eeti isaan mataa kee rukutu. Eenyu ijoolleen Heewaaniif ijoolleen Addaam. Garuu maal jaallatan inni mataa kee rukutaa. Atis immoo koomee isaanii osoo hin taane koomee isaanii idditaadha kan inni kitaabni jedhu. Boqonnatti namni kaasitti dubbise icciitii guddaa keessaa argatan. Siif dubartittii gidduutti kan jedhamte kun ingidihi yoo isaa dhiisnee kallattii maal akka isaanitti ilaalle Heewaan jennee yoo dabarre ittaannee gaafa garuu Heewaan jechuu akka hin dandeenye himoonni ittaan jiran kun hundumtuu nutti agarsiisu. Maaliif sanyii keef sanyii ishee kan jedhu hin danda'amu. Sanyii keedhaaf sanyii isaaniitu qaba ture. Inni mataa kee rukuta eenyudhaan
Inni eenyu gaafa jedhamu ijoollee Hewaan yoo ta'e isaan ta'uu qabu turan. Atis koomii isaa iddita koomii isa kamii? Gaafa jedhu inni kun kallattiimaan waa'ee qulqulleettii Dubroo Maariyaamidhaa fi ilma ishee kan ta'e ilma Waaqayyoo gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos dubbachaa kan jirudha. Ati kan jaallatti foon boofaa keessa dhokatee Hewaaniin kan dongorse Diyaabiloosidha. Siif dubartittii gidduu kan jedhe siif kan jedhame Diyaabiloosidha. Dubartittii kan jedhamte immoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidhaa fi boodas immoo qulqulleettii mana kiristaanaadha. Siif dubartittii gidduutti gaafa jedhu Diyaabiloosiin siin jechaa jira. Dubartittii kan jedhu immoo Hewaan lammaffaa kan taate haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Ittaan immoo maadha? Mana kiristaanaadha. Isa kan taasise hiikkaa isaanii keenya akkamitti akka ta'u. Sanyii kee jechuun immoo ergamoota Diyaabiloosidha. Sanyii isaadha isaan. Isa fokkaachuudhaan isa qabatanii isa amananii kanneen ba'an jechuudha. Jalqabaaf gosa Agaayist jedhamaa kanneen turan isaan keessaatu hangafa isaanii kan ta'e Seexanaa'eliin eeyyeenati nu uumteettaa jedhuudhaan isa hordofanii teessoo isaanii irraatii kanneen gad darbataman oluuf tuullummaa isaanii jechuudha. Isaan kun sanyii kee jedhamaniiru. Ijoollee isaa akkasumas immoo warreen inni irra bulee barumsa garumsaa akka isaan dubbatan yeroo hundumaa shakkumaa akka isaan jiraatan kan isaan taasisu isaan kan hundumaa. Sanyii ishee kan jedhame immoo ijoollee waadaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii fi akkasumas immoo ijoollee mana kiristaanaadha. Isa kan jedhame galanniif ulfinni guddaa isaa ta'uti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Ittaanee mataa keenya rukuttaa atis koomee isaanii kan jedhu kun tarreeffameera. Kanaaf kitaabni akkamitti ibsamaa caqasni akkamitti hiikamaa siif dubartittii gidduutti Diyaabiloosiif qulqulleettii Dubroo Maariyaam gidduutti yookiin immoo siif mana kiristaanaa gidduutti sanyii keef sanyii ishee gidduutti sanyii kee jechuun warratti dogongortees qabattu akkasumas immoo kanneen hordofanii baay'eedhaa fi sanyii ishee sanyii eenyu sanyii qulqulleettii Dubroo Maariyaam ijoollee waadaa araaraa ishee akkasumas ijoollee mana kiristaanaa gidduutti diinummaa nan taasisaa kun dirqamadha. Amma Waaqayyo namatti Diyaabiloota duraan diinummaa qabaachuun dirqamadha. Inni mataa kee rukkutaa jechuun eenyudhaan sanyii ishee kan jedhu jalqaba ishee keessaa kan ba'u gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kanneen amanan asitti dhufee inni jedhamuudhaan kan waamame gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Inni ilma ishee waan ta'eedhaaf sanyii Dubroo waan ta'eedhaaf ishee qofarraa waan taateedhaaf abbaa kan hin qabne haadha qofarraa sanyii ishee jedhamuudhaan kan ibsame isadha. Inni mataa kee rukkutaa Kiristoos mataa kee rukkutaa akkamitti mataa isaa rukkutaa Kiristoos jalqaba dhannaa isaa jalqabee gara gammoojjii Gibsitti yeroo baqatetti Gibsi keessa kanneen jiran xaa'otiiwwan adda addaa Diyaabiloos kan ittiin waaqeffamu cabsee akka bilu taasiseera. Erga sanaa booda gara Yesuusaatti gaafa dhufu namoota baay'ee irraatii iyyisiisuudhaan hafuura Diyaabiloos baasaa tureera. Kan xumuraa immoo kana hundumaa rakkisaa ture booda yeroo xumuraadhaaf yeroo bara baraadhaaf fannootti yeroo fannifamu kan xumuraa barbadeessee balleesseedha jechuudha. Aangoo Diyaabiloosiin. Innaa mataa kee rukuta kan jedhame isa kanadha. Atis immoo koomee isaa ni idditaa kan jedhame immoo koomee Kiristoos jechuun Kiristoosiin qabatanii isatti amananii kanneen dhufan dudduuba isaa kanneen jiran duuka bu'oota isaa isa booda kanneen isaanitti amanan kiristaanota hundumaa isaaniin ari'achaa jiraattaadha. Kiristoos kana Diyaabiloos guyyaarraa ni beeka manni kiristaanaa isheen sirrii ishee akka taate ba'uunetti jalaan banneen waggoonni 2000 lakkaa'amaniyyuu isaaf ta'an ammayyuu manni kiristaanaa isheen sirriin manneen kiristaanaa kanneen jedhaman maqaa 2000, 3000, 4000 kan qaban haa jiraatan malee isheen dhugaan mana kiristaanaa kan jedhamtu ishee kam akka isheen taate hangaraatti jalaan banne yeroo hundumaa koomee isaanii kana iddaa isaan ari'achaa manatti kiristaanaa kana balleessuudhaaf yeroo hundumaa haala kanaan jiraataa kun waggoota 1700 dursee kan dubbatamedha. Kanaafuu inni kun nama ta'uu ilma Waaqayyoodhaaf dursee kan dubbatamedha jechuudha. Kan lammaffaa immoo Waaqayyoo Yaafeetiin haa bal'isuu dunkaana Seem keessas immoo haa buluu Kana'aanis isaaf garbicha haa ta'u kan jedhu seera uumamaa 9 lakkoofsa 27tti kan argannu. Qajeeltichi Noohi addunyaa kana bishaan balisaatiin baduusarraatu Waaqayyo karaa isaa taasise kan ittiin oolche gannata doonii keessaa yeroo ba'an kallattiimaan kan inni dubbatedha. Yeroowwan muraasaa booda ijoolleen isaa kun Yaafet, Seemiif, Kana'aan
Kana'aan ilma Kaamidha. Kana'aan achuma keessatti dhalateera jedhu abbootonni gaafa hiikan eessa gahetti. Nama dinqisiisa. Kaam dunkaana maasheenii doonii keessatti Kana'aaniin dhalcheera jechuudhaan qulqullichi Yohaannis Afawarqi hiikkaasaadhaan hiikeera. Akka isaan kaanii kadhannaadhaan hin turre ba'uunas nama dinqisiisa kaam. Isaan kaan hin bannamoo nafna jechuudhaan waa'ee badiisa biyya lafaadhaa sanaaf baay'ee kadhannaadhaan subaayidhaan turanii. Inni garuu Kana'aaniin dhalchaa turenna. Isa kanaan achitti dhalateetu kan bahedha Kana'aan. Innaanni booda erga ba'anii booda yeroo tokkotti cubbuu raawwataniidhaan betalay ijoolleen warri gara Kaam kun abbaan isaanii Nohi kana dubbateera. Waaqayyo yaafetiin haa bal'isu dunkaana seen keessas immoo haa bulu. Kana'aan immoo isaaf garbichaa ta'uudhaan dubbate. Asirratti dunkaana kan jedhamte yeroodhaaf dunkaana horiitii haa taatu booda warra buusee kan ijaaramtu jechaadha. Xumurri isaa garuu dunkaana kan jedhamte haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Sanyii Seem keessaati kan argamte jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kan filataman keessaa kan filatamte dunkaanni horiitiisidha jechuudhaan abbaan Hiriyaaqos abbaan Efreem guddaa isaatti kan dubbate jechuudha. Haa bulu kan jedhame immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu tokko taasisuudhaan kan dubbatedha. Waaqayyo dunkaana Seem keessaa bulaa jiru sanyii Seem keessaa kan taatu dunkaana kan jedhamte qulqulleettii Dubroo Maariyaam isheerraa haa bulu kan jedhame Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu taasiseeti. Kunis immoo akkamitti hiikama? Qulqullichi Gabri'eel kan dubbate ilaaluudha. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 kaane qulqullichi Gabri'eel galatoo isheef ta'uudhaan qulqulleettii Dubroo Maariyaam erga galateeffatee booda maal akka ta'uudhaaf jiru isheetti himaa jechuudha. Abbaan si golgaa. Humni Waaqayyoo si golgaa. Hafuurri qulqulluu sirra bu'aa. Kan sirraa dhalatus immoo qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jechuudha. Amni sadan qulqulleettii Dubroo Maariyaam akka isaan bulan dubbateera jechuudha. Isa kana kan agarsiisudha kun. Dursee addunyaan bishaan badisaatiin erga isheen baddee booda osoo akka guyyaadhaatti uumamni addunyaan kun hin babal'atiin kan dubbatamedha jechuudha kun. Kan sadaffaa immoo faarsaa 2 lakkoofsa 6ffaatti kan argannu kan jirudha. Inni kun faarsaan lammaffaan guutummaa isaa waa'ee Kiristoos kan dubbatu. Ani mootii ta'een tulluu qulqullaa'e Tsiyoon irratti muudamee jechuudhaan kan dubbatudha. Ani kan jedhame gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Tsiyoon kan jedhamte haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Tulluu Tsiyoon jedhamtee waamteetti. Tulluu qulqullaa'e Tsiyoon jedhamtee kan waamte. Tulluun lafarraatii osoo adda hin bahin warreen kaan irraatu qaama hundumaa lafarraatii kan fedhee ol ka'e akkuma mul'atu. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaams immoo sanyii Addaam warreen gidiraa sana yookiin immoo abaarsaa Addaamii fi waan jajjan sana keessaa dhalatte dachee kan dhalatte jechaadha. Qulqullummaan isheedhaan qajeelummaan ishee garuu akka warreen kan ergamoota samii taatee kan argamtedha. Innaa kanaaf tulluu jedhamteetti. Nam muudame jechuun immoo muudama mootota biyya lafaa kanaadhaaf ta'u akka guyyaa irraatti mootonni uffatanii dibamanii yookiin filatamanii kan isaan ittiin muudaman sana osoo hin taane gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa fudhateedhaan tokko waaquma sana taa'u lammaffaan garuu asirratti kan taa'e jechaadha. Kabaja isaarra osoo jiru gadameessa haadha keenya Dubroo qulqulleettii maal keessa buluusaa kan agarsiisudha. Ta'ee muudamee kabajaan osoo jiru haala sanaatiin kan jiru agarsiisudha. Kan biraanis immoo foon namarraa fudhateen foon tawaahidoodhaan fudhateen jechaadha. Foon maal ta'e waaqa ta'ee isa kanadhaan muudamuu kan agarsiisu. Isaan kun kan agarsiisu dabalataan illee ni jira. Afuraffaaf yoo irratti ilaalle seera lakkoofsaa boqonnaa 24 lakkoofsaa 14tti kan argannu. Nan arga garuu amma miti nan ilaala garuu yootti miti Yaaqoob irraa urjiin ni ba'a jechuudhaan kan barreeffamedha. Raajii kana kan dubbate ba'uunatti nama Waaqayyoo miti dhugaa dubbachuudhaaf nama hamminummaadhaan jaa ture Bala'aam jedhama. Bala'aaq yeroo tokko mootiin Bala'aaq akka inni saboota Israa'el balleesse abaarii isaaniif balleessuudhaaf nama Bala'aam jedhu kana waamsifate innaa Bala'aam osoo deemaa jiru ergamaa Waaqayyoo kaatti dhorkee akka inni abaare taasise. Kana boodatti iyyuu Bala'aam gaafa deemu wanta biraa dubbate akka inni abaaru akka hin qabne itti iyyuu nan argaa garuu amma miti nan ilaalaa dhiyootti miti
Yaa'eqoob irraa urjiin ni ba'a jechuudhaan Kiristoosiif dubbateera dursa jechuudha. Eenyudha? Yaa'eqoob irraa. Yaa'eqoob jechuun booda Israa'el kan jedhamedha. Kiristoos kallattiimaan kan dhufes isa sanyii Yaa'eqoob yookiin immoo sanyii Israa'el keessaa foon uffatee kan dhufe jechaadha. Kan ammoo booda numti mataan isaa gaafa dubbatu gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kaniifuu urjii bariidha jechuudhaan mataa isaa dubbateera. Kaniifuu ani urjii bariidha. Ani hidda yookiin sanyii Daawitidha. Daawit immoo sanyii kamidha? Sanyii Yaa'eqoobidha. Kanaaf ani hidda yookiin sanyii Yaa'eqoobidha. Ittiyyuu kaniifuu urjii bariidha. Inni kun maal jedhee? Urjiin ni ba'a. Eeyoraa Yaa'eqoob irraa. Kiristoos ani sanyii Yaa'eqoob keessaa kan argame akkasumas immoo kaniifuu urjii bari jechuudhaan mataa isaa dubbateera. Kun booda haala kanaatiin mirkanaa'eera jechuudha. Kan biraan immoo faarsaa 73 kan jiru lakkoofsa 12ffaarratti Kiristoos erga foon uffatee booda dhala namaa gaafa fayyisu maal akka raawwatu kan dubbatudha. Waaqayyo garuu baroota dursee mootiidha. Lafa gidduuttis qoricha taasisee jechuudhaan dubbata. Inni kun lafa waaqayyo baroota dursee kan turedha. Eeyyee mootiidha sirriidha. Bara mootiidha. Lafa gidduuttis immoo maal taasise? Qoricha taasise. Jechuun giddu galeetti lafaa kan taate gidduutti fayyina raawwateedha. Fayyina maal raawwate? Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf kan fannifame qeraaniyoo irrattidha. Jalqaba seenaa Abrahaam ilaaltan yoo ta'e, Abrahaam Kalaadiyoon Uur naannoo Iraanitti dhalachuudhaan kana booda gara naannoo baha giddu galeessaatti argamtutti naannoo gara Israa'el yookiin immoo sana Kana'aan kan jedhamtutti akka deemu taasise Waaqayyo. Bakki kun callisanii kan filatame. Itti maalaa giddu galeetti lafaadha. Addunyaa guutummaadhaaf Israa'el jechuun giddu galeettidha. Inni immoo booda kan dhufu kan fannifamu qaba isattidha. Achitti ta'uu qaba. Maaliif? Addunyaa hundumaadhaaf wanta fannifamu jechuudha. Kanaa kan ka'e sanyiin isaanii dhufanii dachee sana qabachuu qabu. Dhufanii qabatanii boodas immoo ihoo raajiin kun dubbatame achuma gidduu lafaa kan taate qeraaniyootti fannifamuudhaan fayyina yookiin immoo qoricha taasisee kan jedhu kan agarsiisudha. Kan biraan raajiiwwan gaggabaaboon dubbataman ni jiru. Gooftaan matumti isaa mallattoo isiniif ni kenna. Kunoo durbi ni ulfoofti. Mucaa ilmaas immoo ilma dhiyaas ni deessi. Maqaasaas Amaanu'eel jettee ni moggaafti yookiin ni waamti jechuudha. Kiristoosiif dubbatame kun dubbatameera. Akkuma kanatti sirriimatti guyyaan isaa gaafa ga'u waggoonni 700 jechaadha. Isaayyaas Kiristoosiin dursee naannoo waggoota 700 dursee kan turedha. Yeroon isaa gaafa ga'u akkuma Isaayyaas dubbateedhaan ilmi Waaqayyoo qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa durbummaa ishee jijjiiriin durbummaadhaan irraa dhalate. Maqaan isaas Amaanu'eel jedhamee moggaafame. Kun waggaa 700 dursee kan isaaf dubbatamedha. Dabalataan inni dhalatu kun maalummaa isaa gaafa dubbatu dhuguma ilmi Waaqayyoo akka dhalatu Isaayyaas dabalataan barreesseera. Raajii isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 yommuu ilaallu mucaan nuuf dhalateera. Ilmi dhiiraas nuuf kennameera. Dursummaanis gateettii isaarra ni ta'a. Maqaan isaa maal jedhama? Raajii gorsaa Waaqa jabaa. Waaqa maali? Waaqa jabaa jedhama jechuudha. Waaqni dhuguma akka inni dhalatu. Asitti maal jedhee? Mucaan nuuf dhalateera jechuudhaan dubbate. Mucaan dhalatu kun maqaan isaa jedha Waaqa jabaa jedhama. Waaqni akka dhalatu inni ofuma isaa dhufee dhalatee foon uffatee akka inni mul'atu raajiin kun waggaa 700 dursee waa'ee isaadhaaf dubbatameera. Inni dhalatu kun immoo waa'ee maalidha akka inni dhalatu dhufee waaqummaa isaa lallabuudhaa fi moo anadha kan ture abalabaluun jedhama bakka isaan ture jedhee of lallabuudhaafidha moo itti iyyuu maal raawwachuudhaaf dhufe kan jedhu immoo eheew raajimti kun dabalee inni dhufu kun immoo kunoo kanaaf dhufaa jechuudha. Raajii isaa boqonnaa 53 lakkoofsa 1 irratti hamma 2tti gaafa nutti himachaadha. Baay'ooliin guyyaarraa Kiristoos maaf kanan goone ehee durfame isaaf dubbatame maal jedhe ittiyyuu kan dhufu inni waa'ee mataa isaa lallabuudhaaf yookiin keessoo guddaa taa'uudhaaf mana mootii ta'atee mootii ta'uu isaa lallabuudhaaf osoo hin taane kunoo kanaaf dhufe. Maaliif? Dhuguma dhukkubbii keenya fudhatee dhukkubbii keenyas baateera. Nuti garuu akka waan waaqayyoon akka rukutametti akka rakkateettis lakkoofne ba'uunati. Akka rakkateetti lakkoofne. Inni garuu waa'ee daddarbaa keenyaadhaaf madaa'ee, waa'ee balleessaa keenyaadhaaf bullaa'ee, hiyyummaa keenya kan balleessu isaarra ture. Madaa isaatiin nutis fayyine jechuudhaan dubbata. Ilaala madaa nuti madaa Kiristoosiin. Namni madaa namaan hin fayyu miti. Garuu
Inni dhalatu kun kan dhufu kanaafidha malee biraadhaaf miti. Dhukkubbii keenya qabatee gidiraawwan kan hundumaa sababa cubbuu namaadhaaf jedhe argee madaa isaatiin immoo addunyaa guutummaa fayyisee jechuudhaan Isaayyaas በእውነት መነጸrii raajiidha waggaa 700 dabarseetu arge jechuudha. Arguudhaan kana waa'ee Kiristoosiidhaaf dubbateera. Inni raajiiwwan kun xiqqoodha በእውነት xiqqoodha. Baay'ee kitaaba raajotaa yoo ilaalle raajonni saboota Israa'elitti yeroo lallabaa turan saboonni sun Waaqayyo abbaa keessan Abrahaamiidhaa fi Daawitiidhaaf waadaa gale hin irraanfanne hin daganne itti dhufee sin fayyisa jechuudhaan yeroo inni dhufu immoo kunoo kun ni mul'atu harreera taa'ee Yerusaalem seenaa barumsa isaa bakka itti jalqabaa isa Naazireet jedhamaa Beetelemitti dhalataa jechuudhaan kana raajonni barsaa turan waa'ee Kiristoos barsaa turanii kallattii makanaan Kiristoos kan isaan dubbatanidha osoo waa tokko hin jallisi akkuma isaan jedhanitti dhalachuudhaan Beetelemitti maqaan isaa isa Naaziraawuu jedhamuudhaan kallattii kanaan kan dhufedha. Haala kanaatiin ture jechuudha. Kanatti dabalataan kan ilaallu fakkeenyonni illee jiru. Fakkeenyonni ni jiru. Ilmi Waaqayyoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka inni nama ta'u dhuguma kanneen dubbatan fakkeenyonni baay'een ni jiraatu. Tarii akka hin dheeressine isa kana asumatti dhaabbachisnee fakkeenya kana kutaa itti aanurraatii jalqabnee itti hafuufnu guyyaadhaadhaaf asumatti nu haa ga'u kan nu dubbachise abbaa sagalee kanaa kan ta'e gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhaggeeffanneen firii gaarii ittiin oomishnee dhaaltu mootummaataa akka taanu inni yeroo hundumaa gargaarsaa nu wajjiraan haa ta'u jenna. Warreen tiktookiidhaan jettan gaaffii keessan qofaatan asitti gaafachuu dandeessu. Warreen karaa adda addaa baratan immoo bakkuma sanatti gaaffii keessan kaasuu dandeessu. Omurree irraa galanni Waaqayyoof. Komentiin banameera bolaawwanii barumsa ammaatti gaaffii qabda yoo jiraattan barreeffamaan gaafachuu dandeessu. Ol dhuftanis gaafachuu ni dandeessu. Hundumtuu banaa jechuudha. Akka barbaaddan gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii yaada warreen qabdan sagantaan siniif kennameera. Itti fayyadamuudhaan gaaffii yaada warreen qabdan sagantaan siniif kennameera. Itti fayyadamuudhaan gaafachuu dandeessu. Ameen ameen waaqayyo hunduma keenya nu haa dhageessu galatoomi eebba keedhaaf galatoomi. Ameen ameen waaqayyo hunduma keenya nu haa dhageessu galatoomi eebba keedhaaf galatoomi. Yaadni gaaffiin jiru barumsa baanatti isiniif gareedha jechuudha. Warreen barachaa turtan yoo gaaffiin hin jiraanne yaa akkuma nu gareetti qabanna. Warreen gidduutti seentan immoo kallattii miidiyaawwan hawaasaa keenyaan argachuu dandeessu waan ta'eef achirrattis ilaaluudhaan fayyadamuu dandeessu barachuu dandeessu. Asitti kan darbe kun kutamee bakki barumsaa karaa teelegiraamii, waasaappiidhaaf, yuutuubii daandii jireenyaa
ni darbaa haala kanaatiin hubattanii fayyadamuu dandeessu jechuu barbaadeetuni. Yaadni gaaffiin hin jiru yoo ta'e kanumaan xumurree baana. Sagantaan keenya galgala kanaa kanumaan dhaabbataa jechuudha. Tarii faaruu faarfannoottanis faaruu nan kennuu nan danda'a. Faaruun faarfannoottan ol qofa. Faaruu faarfachuu warreen barbaadan dhufuu dandeessu. Faaruu faarfachuu warreen barbaadan dhufuu dandeessu. Faaruun faarfattan immoo obbolaawwan torba argaan jira. Namni torba osoo jiru faaruu dhiisnee baanachaana. Kottu faantu. Kottu faarfadhu. Dafi nama dura dhufee qofatu faarfata ishee. Faaruu tokko qofa faarfannaa nama dura seenetu faarfata jechuudha. Faantuun haa dhuftu. Dafaa kottaa eeggadhaa. Eebba ol saama malee daddafaatu argachuudhaan nam tokko nuuf haa faarfatu. Faantuun dhufteetti. Nooti faantuu baga nagaan dhufte. Baga nagaadhaan na eegda nageenya irraa waaqayyoon hawaayatti maatii waaqayyo kan yeroo kana keessanii. Nagaa galata waaqayyoo nuti nagaa keenyadha. Baga nagaa taatee baga dhufte. Faaruu tokko faarfadhu. Tola ishee waaqessa gadi jireenya sana dhageessisu maal faarfadha. Faantuu faarfachaa turte sagaleen kee dhaga'ama. Ishee dhiifama mana faarfadhaa waliin galateeffannoo tokkummaa fi sadummaa sillaasitti amanne Yesuus haa abbaa keenyaa jechaatiin waliin galateeffannu. Yesuus haa abbaa keenyaa dhokkataa kattaa jireenyaa. Eegumsa keetiin guddaanne soorata barruu keenyaanne Yesuus haa abbaa keenyaa dhokkataa kattaa jireenyaa. Eegumsa keetiin guddaanne soorata barruu keenyaanne amala keenya dandeesse jaalala situ nu gaggeesse siin dabarree isa kaleessa deemsi keenya si maddisa deemsi keenya si maddisa. Yesuus ati abbaa keenyaa dhokkataa kattaa jireenyaa. Eegumsa keetiin guddaanne soorata barruu keenyaanne darbamnus qabdee nu dhaabda
yoo kufnee saatool nu qabdaa caaba keenyaaf wal'aansa taate miilli keenya siin dhaabatee miilli keenya siin dhaabatee Yesuus ati abbaa keenya dhokkataa kattaa jireenyaa eegumsa keetiin guddaanne dhokkataa kattaa jireenyaa eegumsa keetiin guddaanne soorataa barruu keenyaanne obsaa isaa hin jijjiiramne ogummaa sirraa baranne waa'ee kee yoo dhugaa baanu nuumuu kee nuti hin shakkinu nuumuu kee nuti hin shakkinu Yesuus ati abbaa keenya dhokkataa kattaa jireenyaa eegumsa keetiin guddaanne soorataa barruu keenyaanne akka keet maaltu nuuf baate oolmaan kee nurra baay'ate ari'atamnus nuti jibbamne bakka kee tasaan arganne bakka kee tasaan arganne Yesuus ati abbaa keenya dhokkataa kattaa jireenyaa eegumsa keetiin guddaanne soorataa barruu keenyaanne Yesuus ati abbaa keenya dhokkataa kattaa jireenyaa eegumsa keetiin guddaanne soorataa barruu keenyaanne. Ameen abbaa faaruu waaqayyoodha galma waaqeffata. Tolee, abbaa faaruu kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Obboleettii keenya faaruu nuuf faarfattee waaqayyo amma xumuraatti masaa keessatti si haa eegu dhaaltu mootummaa isaa si haa taasisuu jenna. Galatoomii waaqayyo si haa eebbisu kennaa qabdu irratti dabalee kennaa isaa siif haa baay'isu. Haanumadha yaanni akkasumas gaaffii yoo jiraate ni fudhanna. Ol yaadii baga nagaan dhuftee noorii nagaa keenya dhagata waaqayyoo faanuu baga nagaan dhuftee noorii yaa'u sagantaa xumurreerra barumsa xumurraa dhuftanii yaadni gaaffiin isaan akkasumatti raawwannoo itti fakkaata faantuu maal jetta? Lakkii galata waaqayyoo barumsa haala kanaan dabarsa waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessu dheengadda gaaffiin qabaa jedheen tureyyuu gaafichaaf immoo deebiitti argadhe gaaficha kaasuu hin barbaanne galatama xumurreera. Tole galatoomii. Raawwannuu jechuudha hundi keessa warreen jirtan sagantaan keenya torbeetii sanbataa hanga sanbataatti guyyoota torba keessaa guyyaa 5 ni jira. Guyyaawwan 5 kan seentanii barachuu dandeessu. Guyyaan wiixataa gaaffii shakkitootaa irratti tokko kaasuudhaan deebiisaa waliin kan ilaalludha. Guyyaan kibxataa waa'ee dubbii Kiristoos barumsa ol qabataa kutaawwan kennamaa jiran kan itti dabarsinudha.
roobii hin qabnu. Ittaanee gaafa kamisaa barumsa dubbii Kiristoosidha. Jimaata illee akkasumadha. Kan ittaanu jimaataa booda kan jiru qidaamee yookiin immoo sanbata dura gaaffiif deebii badhaasa qabu barumsuma asitti barannuudhaa fi akkasumas teelegiraamii irratti kan argamu teelegiraamii, waasaappii, feesbuukii kan daandii jireenyaa warreen beektan achirratti kanneen ergamuun gaaffiif deebiin badhaasa kitaaba qabu ni kennee ergamachaadha. Guyyaan hundumaa ni jira. Torbeedhaan guyyaa sanbata dura jechuudha. Sanbata kiristaanaa sagantaa hin qabnu. Sagantaan keenya torbeettama jirutti kanadha jechuudha. Haala kanaatiin qabattanii yommuu taatan daanaan dhuftanii obbolaawwan barbaadan barachuu dandeessu. Gaaffii horiin qabdanis ni simanna. Dhimma barumsa kanatti gaaffii horiin qabdan kallattii sirriidhaan gaaffii gaafachuun ni danda'ama. Haala kanaatiin hubannee yeroo hundumaa warreen barachuudhaaf warra qabnu argamuu dandeenya jechuudha. Sagantaan keenya galgaladha. Kanumadhaa barumsoota asin jala darban yuutuubii daandii jireenyaa argachuu dandeessu. Dabalataan teelegiraamiidhaaf waasaappii daandii jireenyaa yoo seentan achirrallee ni jira waan ta'eef achiis argachuu dandeessu. Isa gara fuuldaas immoo kallattii kanaadhaan ni ergaa waan ta'eedhaaf yeroo kamittuu kallattii barbaaddaniin eeggachuudhaan barachuu dandeessu jechuudha. Sagantaan sa'aatii 3tti eegala. 3 amma 3 walakkaatti ni seenna. Noormaali 3dha. Garuu yoo dabarsine amma 3 walakkaatti ni seenna jechuudha. Kanuma raawwannu yaadni gaaffii yoo hin jiraanne. Yaadni gaaffiin yoo hin jiraanne kanumaan raawwannu. Yoo qabaattan immoo yookiin barreessuu yookiin keessa dhufuun banaadha waan ta'eef ni dandeessu. Waan jiru natti fakkaachaa hin jiru. Haa raawwannu miti. Haa raawwannu. Haa raawwannu. Tolee sagantaa keenya galgala kanaa asumatti raawwannaa. Kaasee jalqabsiisee amma isaa kanatti kan hojjetan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhageenyeen hubannee qabannee amantaa sirriidhaan jiraannee dhaaltu mootummaas akka taanu hundi nu haa gargaaru. Halkan yaa'ii qobsiniif haa ta'u. Nagaan bulaa.